karaa ittiin sheexanni si kuffiseetiin karaa rabbii irra si balleessee jireenya kee si balleessu keessaa waan guddaa tokko sitti haa himu. Innis waan rabbiin quraana keessatti dubbate. Maalidhaa? Karaa rabbii irraa si baasee dogongora guddaa keessa seenisee akka waan karaa qajeela irra jirtu waan sirrii dalagaa jirtu si fakkeessuudha. Sadarkaa kanarra geettee yoo ka jirtu ta'e of dhaqqabduu malee wallaahi miidhama guddaa keessa jirta. Salaata si dhiisisiisee umurii achi keessatti si ficcisiisee akka waan nama salaata san irra jiruutitti nama jannataa jedhaatiin yoo ka abdatu ta'e baay'ee dogongorteerta. Akkasuma dalagaa haraamaa biroollee keessa seenteetiin dalagaa saniin akka waan nama sirrii dalagaa jiruutitti yoo ka of yaaddu ta'e dogongora guddaarra jirta. Dafii of dhaqqabe. Rabbiin maal jedhaa? Wayaxsabuuna annahum muhtaduun. Akka waan qajeelaniititti of yaadanii jedha. Garuu jallataniitiin karaa kiyyarraa badanii jiranii jedha. Akkas hin ta'ini. Wayaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunacaa. Dalagaa gaarii dalagnaa ni tolchina jedhaniitiin of yaadanii jedha. Akkas hin ta'in. Yoo dogongora keessa jiraatte of sirreessi. Dogongora san keessaa bahi. Shayxaanni si kuffisee si balleessuudhaaf karaa kana si fayyadama. Rabbiin najaa si haa baasu. Aamiin jedhiitiin itti jabaadhu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.